Asoosamawii kutaa 12ffaa barreessaan Isaayaas Hordofaa. Garuu yoo akeekkachiisaa oolanis nama wal jaallate kan gargar baasu hin jiru. Warri ishee garuu walii wajjin sababii isaaniin argineef walirraa kunneerra jedhanii tasgabbaa'aniiru. Hawwii fi Latiin garuu akka isaaniin argineef baay'ee of eegaa turan. Latiin yoo dura manaa ba'ee mana irraa fagaatee ijaajjee ishee eega. Isheenis akkasuma hiriyooti ishee kan mana barumsaa alaalaa cimaa lamaan isaanii gidduu jiru kana ilaaluudhaan Roomeoo fi Juuliyeet maqaa jedhu moggaasanii fi kaan immoo Abrahaamii fi Saaraa ittiin jedhu. Hawwii fi Latiinis maqaa isaaniif ba'e kanatti hin qaanofne. Maabetis erga jaalala isaanii kana beektee booda ija ishee Latii irraa kaaste. Waa'ee jaalala isaanii isa cimaa irraa kan ka'e namoota waan baay'ee dubbatu. Kan jaalala isaanii itti naafanis jiru. Durbi Latii barbaaduu fi dhiirri Hawwii barbaadu baay'ee itti naafu. Jaalalli Latii fi Hawwii gidduutti uumame kun cimaadha. Jaalala horiin hin jijjiirre, jaalala dheekkamsi haadhaa fi abbaa diiguu hin dandeenye, jaalala dhugaa akka Roomeoo fi Juuliyeet. Hawwiin gurguramtee gooftaa ishee bitatteetti akka kennamtuuf erga murtiin itti murteeffame hirriba dhabde. Sababii kanaan fedhii nyaataas ishee keessaa bade. Nyaata afaaniin qabuun ishee jibbisiise. Yaaddoo kanaan baay'ee huqqatte. Guyyaa guyyaa Latii wajjin waan ooltuuf utuu yaaddoon itti dhaga'amiin nagaan oolti. Garuu yeroo isarraa gargar baatee manatti galtu sammuun ishee nagaa dhaba. Siree ishee irratti ol baatee amma dubbiin kun dhugaa ta'ee jaarsa akaakayyuu koo ta'utti ni hirma moo funyoodhaan of rarraasee obbaafadhu? Dhuguma Latii koo irraa gargar ba'ee nama gara biraa wajjin jiraadha? Harka Latii koo itti nammadheen jaarsa madda moo du'ee dhagaa ammachuu naaf wayya? Biyya gadhiisee baduu? Latii koo ammoo attam godhee utuu wajjin biyya gadhiisnee banne silaa gaarii ture jechuudhaan asiifachi gaggalagalaa utuu hirribni ija isheetiin dhufin lafti bari'aaf. Hawwiin waa'ee barumsa ishee yaaduu itti dhiifteetti. Haala kana keessa utuu jirtuu barumsi waggaa yeroo itti raawwatu ni ga'e. Ofumaa guyyaa kutaa barumsaa keessa taa'aa ooltee manatti galte. Waa'ee heeruma ishee yaaddofti malee waa'ee barumsaa yaaddee qayyabattee hin beektu. Latiinis akka kana dura qe'ee isaanii keessatti ishee qayyabachiisuu hin danda'u. Yeroo mana barumsaa irraa ba'anis gara akka isheen qayyabachiifnes fedhii ishee malee nama hin barbaannetti kennamuu ishee sammuu waan ishee jeeqeef yoo sin qayyabachiisa jedhees sammuu ishee tasgabbii waan hin qabneef qalbiin ishee qayyabannaa irra ta'uu hin danda'u. Waan kana ta'eef 10 irraa gara 11tti osoo hin darbin hafte. Latiin garuu hangaraatti qabatu garaatti qabatee akka durii hin ta'in malee 11 irraa gara kutaa 12tti darbe. Haatii fi abbaan Hawwii intalli isaanii barumsatti dadhabuu ishee hubatan. Hordoffii icciitiidhaan godhaniinis walqunnamtii Latii wajjin qabdu akka hin dhiisnes bira ga'a. Haala kana irraa ka'uudhaan intalli kun booda nu qaanessiti jedhanii baay'ee sodaachuu jalqaban. Haajiinis haala kana hubachuudhaan guyyaa cidhaa as akka dhiyaatu gaaffii dhiyeessan. Sababii kana irraa ka'uudhaan guyyaa cidhaa waggaa dhufu gaafa xinqataa amajjii walii galanii murteessan. Hawwii fi Latiinis haala kana akkuma dhaga'aniin harka maratanii teenye. Kan gochuu isaanirra jiru mari'achuu fi mala dha'uu jalqaban. Ruut utuu Latiin hin dhalatin obbo jireenyaaf waadaa galtee utuu hin irraanfatin uffataa fi horii erguudhaan gargaarsa guddaa isaanii kennaa jirti. Akkuma jette Latii ofitti fudhattee barsiisuuf waggaan barumsaa Awurooppaa utuu hin jalqabin dura ariitiidhaan akka dhufu dhaamsa ergite. Waan kana ta'eef obbo jireenyaan obboleessa isaanii obbo Margaa wajjin mari'achuudhaan isa erguuf qophii barbaachisu gochuu jalqaban. Latiinis gara biyya Siwiidiniitti yeroo deemu dhiyaachaa dhufe. Hawwiin garuu waa'ee deemsa isaa kana waan beektu hin jiru. Latiin dhimma kana Hawwiitti himuun baay'ee itti ulfaate.
yaadaan baay'ee dhiphatee calluma jechuu hin danda'u beekuu qabdi. Dhimma kana irratti baay'ee itti yaadaa erga ture booda har'a isheetti himee obbaafachuuf murteesse. Har'a Latiin yeroo hawwii argu haalli isaa akka durii ta'uu dide. Ija Latii keessa imimmaan akka burqituu yaa'aa, maddi isaa irra imimmaan gadi dhangala'uu dhorkuu hin dandeenye. Karaa tokkoon barumsaaf biyya alaa deemuuf carraa argachuu isaatti haa gammadu malee jaalalli isaa irraa gargar ba'uun ammoo baay'ee itti ulfaate. Gadda guddaatu isatti dhaga'ame. Hawwii wajjin yeroo hundumaa iddoo baala baargamoo afatanii haasaa jaalalaa haasaan kana irratti Latiin akka durii ta'uu hin dandeenye. Ofitti qabee hammatee yeroo ishee dhungatu ni bu'a ture. Hawwiinis wajjin boossi malee dubbii isaa hin barre. Latiin eessaa jalqabee dubbii keessummaa kana akka itti himuu isa dhibe. Baay'ee dhiphate. Yoo namatti himee naasuudhaan ni duuti. Kanaan dura waa'ee oduu jaarsatti ishee heerumsiisuuf murteessamuu isaa yeroon itti himee naasuudhaan duuf turte. Naasuu gaafa sana naati irraa kan ka'e hamma yoonaatti bifa namummaatti akka isheen hin deebiin jirtu beeka. Yoon itti himuu dhiise calluma jedhee deemes sanuma maal wayyaa jechaa imimmaan isaa lolaasaa hawwiinis ni boossi. Haala kanarra utuu jiru hawwiin Latiikoo atis naa wajjin ba'uu jalqabdee jettee boossi turte. Booda garuu gara fedhetta bu'u. Haala amma boossu kana irratti yoon itti himee hoomaan taatu jedhee imimmaan ishee irraa xaa'aa hidhii ishee irra dhungachaa hawwii koo jabaadhu mala tokko oolna jedhe. Isheenis battalaan hojjettee rifeensa mataa ishee kan fuula ishee irratti jigee harkaan gara mirgaa fi bitaatti deddeebifattee mala akkamii Latiikoo jette akka gammaduu ta'uudha. Latiin isatti fufee malli guddaan tokko jaarsicha kana irraa kan si baasu Finfinneetti baduudha jedhee utuu hin fixin yoom Latiikoo yaada gaariidha yoom banna jette. Haala jeequmsaan Latiinis obsi tasgabbaa'i siin kutaa jedhe. Dubbiin harkaa bannaan xiqqoo cab jedhee yaadaa ture. Eeyyee jala isaan beekta miti dhimma obboleessa abbaa koo jedhe. Isheen iddaftee maarree beeka Inni yuunivarsiitii irraa barumsa herregaan digiriidhaan eebbifame. Baankiitti miindeffamee hojjechuu jalqabee jira. Manas qaba. Jireenya gaarii jiraata. Kanaaf isa bira teessee barumsa keetti fuuttee na eegdi jedhe. baay'ee gaariidha. Ati yoo eessatti na eegda Kana sodaadhe gaaffii jabaan kanaa dhage. jedhe garaa isaatti. Ani immoo biyya Siwiidinii dhaqeen dhufa. maal jedha kun biyya faranjii dhaqeen dhufa yeroo jettu asii kee gabaada finoo ga'ee nama deebi'ee dhufu hin fakkaattu jettee waaqaa fi lafatu itti naanna'e. Akka aaruus akka na'uus ta'uudhaan garuu kana wayyuu hawwiikoo anii fi ati gargar baane nama gara biraatti hamma heerumtu biyya Siwiidinii hammam turtaa Waggaa 6 yookaan 7. nan badee wayyoo Hawwiikoo tasgabbaa'i. Filannaan gara biraa hin jiru. Furmaati gara biraa kana caalus hin jiru. Mee tasgabbaa'i xinnoo yaali. Kana nama sitti hime kun furmaata gaariidha. furmaata tan manatti himtu kun gaarii ta'uu danda'a. Filannaan gara biraa hin jiru. Yoo malli gara biraa dhibees funyoo saantiba 10 of rarraasee obbaafadha malee ani nama hin barbaannetti hin hirmu. Garuu malli amma ati dhiyeessite immoo of ajjeesuurra wayya jechuuf malee gargar ba'uuf du'ii tokkuma waliin caalan. Egaa guyyaa deemtu waa dhokootu sitti hima jedhe. Hawwiin furmaata Latiin amma isheetti himerraa kan caalu furmaati gara biraan akka hin jirre hubatte. Kana booda yaadi sammuu hidhee ishee dhiphisaa ture xiqqoo irraa hiikkate. Akka tasgabbaa'us taate. Latiin iccitii kan erga hawwiitti hime booda utuma dhoksaadhaan wal arganii walitti bu'anii deemuuf qophii isa barbaachisu raawwate. Hawwiin akka hin jeeqamneef guyyaa Finfinneetti ka'uu itti himuu hin barbaanne. Sababii kanaan
Abbaa fi haati Latii ilma isaanii Finfinneetti gaggeessuuf har'a siree irraa sa'aatii 10tti ka'an. Hawwiin yeroo Latiinfaa mana keessaa dudubbatanii fi qoqophaa'an ni dhageessi turte. Latiin shaanxaa tokko malee meeshaa gara biraa waan hin qabneef ofii rarraafatee mana isaanii cufanii ba'an. Hawwiin haatii fi abbaan ishee akka ittiin dammaqnetti utuu sagalee faana ishee hin dhageessisiin suuta jettee akka nama fincaaniif ba'utti karaa borobaate. Garuu Hawwiin erga Latiinfaa manaa ba'anii turtee waan baateef isaan qaqqabachuu hin dandeenye. Baay'ee fagaataniiru. Haa ta'ullee malee utuu abdiin kutatiin karaa irra qofaa ishee dukkana sana keessa utuu waan tokko hin sodaatin akka nama maraatee fiigde. Latiinfaa yeroo dhaabbii otoobisii ga'aan sa'aatii 10:00 ture. Ammallee lafti hin bariine dukkana. Dhaabbiin otoobisii mooraa hoteela Sannaayit keessaadha. Hawwiin garuu karaa irratti isaan qaqqabuu hin dandeenye. Yeroo dhaabbii otoobisii geessu otoobisichi idduma dhaabbatutti mootorri isaa ka'ee kar jechaa jira. Konkolaachisaatu mootora ho'ifachuuf kaase. Dukkana waan ta'eef naannoo otoobisichaa namni hin mul'atu. Otoobisii keessi garuu ni ifa. Namooti baay'een keessa akka jiran hubattee aduma dhaabbattee karaa foddaa Latii ijaan barbaadde arguu hin dandeenye. Otoobisiitti naannoftee karaa foddaa namoota keessa jiran hundumaa ilaaltee namoota keessaa isa dhabde.